yeroo tokko daa'imni kun boqonnaa isaa gannaa akaakayyuu isaa faana dabarsuuf dhufe. Yeroo hundumaas akaakayyuu isaa waliinis taphachaa ture. Gaaf tokko akaakayyuu isaatiin yeroon guddadhutti nama baay'ee milkaa'aa ta'uu waan barbaaduuf karaalee ittiin milkaa'an tokko tokko natti himuu dandeessaa jedhee gaafate. Akaakayyuun isaas mataa isaa rukutee eeyyeen sitti himuu danda'a jedhee mucichas fuudhanii gara mana biqiloota gurguranii dhiyoo jiruutti geessan. Mana biqilootaa irraas akaakayyuun mucichaa biqiloota xiqqoo 2 bitanii gara manaatti deebi'an. Ergasiis biqiltuu tokko qodaa keessa dhaabanii mana keessa kaa'an. Biqiltuu biraa immoo alatti gad baasanii bakkee keessa dhaaban. Akaakayyuun isaa mucaa sanaan fuulduratti biqiltuu kana lamman keessaa kamtu akka gaariitti guddataa jettee yaadda jedhanis gaafatan. Mucaanis yeroo muraasaaf erga itti yaadee booda akkas jedhe. Biqiltuun mana keessa jiru balaa hundarraa bilisa waan ta'eef fooyya'ee guddataa. Biqiltuun ala jiru garuu balaa hedduudhaaf saaxilamuu waan danda'uuf fakkeenyaaf ifa aduu cimaa, obomboleettii, bineensaaf waan garaagaraaf saaxilamuu waan danda'uuf dafee guddachuusaa nama yaaddessaa jedhee deebiseef. Akaakayyuun isaas kolfanii mee gara fuulduraatti waliin haa ilaalluu ittiin jedhan. Sana boodas mucaa xiqqaan kun akaakayyuu isaa biraa gara maatii isaatti deebi'e. Waggaa 4 booda immoo mucichi ammas akaakayyuu isaa daawwachuudhaaf deebi'ee dhufe. Mucichis akaakayyuu isaa yommuu argu akaakayyuu yeroo darbee daandii milkaa'inaa akka ati natti himtuuf si gaafadheen ture garuu homaayyuu natti hin himne amma garuu akka ati natti himtuuf abdiin qabaa ittiin jedhe. Akaakayyuun isaas xiqqootti kolfanii amma sittan himaa dura garuu biqiloota lamman waggaa 4 dura dhaabne sana deemnee ilaaluu qabnaa ittiin jedhan. Jalqabas mucaa sana fuudhanii gara biqilaa mana keessa dhaabaniitti geessan. Biqilichis muka xiqqaatti jijjiiramee akka inni jiru argan. Sana booda immoo mucicha fudhatanii gara biqiltuu isa ala dhaabaniitti geessan. Achittis mukni guddaan tokko akka dhaabatee jiru argan. Hundeen mukichaa gad fagaatee dameen isaas babal'atee namoota karaa darbaniif illee gaaddisa ta'ee jira. Yeroo kana akaakayyuun isaa mucicha ija keessa ilaalanii amma natti himi biqiloota lamman waggaa 4 dura dhaabne keessaa isa kamtu baay'ee guddatee isa kamtu baay'ee milkaa'es jedhanii gaafatan. Mucaanis deebisee fi biqilaa nuti ala dhaabnetu baay'ee guddatee garuu akkamitti ta'uu danda'e biqilaa kana balaa baay'eetu irra gahaa ture akkamitti garuu baay'ee guddachuu danda'e jedhee akaakayyuu isaa gaafate. Akaakayyuun isaas mucaatti kolfanii akkasittiin jedhan. Eeyyeen biqiloota ala jiran rakkoo baay'eetu mudachuu danda'a. Rakkoo sanaan wal'aansoo qabaa guddachuun isaanii immoo bu'aa guddaa isaaniif qaba malee isaan miidhuu hin danda'u. Biqiloonni alatti guddatan hundee isaanii hanga fedhan gad fageessuuf damee isaaniis hanga fedhan babal'isuuf bilisummaa guddaa qabu. Obomboleettiif bubbeen wal'aansoo qabaa waan guddataniif gaafa guddatanitti immoo bubbee hamaan kamuu raasee isaan kuffisuu hin danda'u. Bokkaa cimaan cabbiin roobus qilleensi jijjiiramus biqilaa kana irratti dhiibbaa inni fidu baay'ee xiqqaadha. Egaa mucaa koo waanan ammasitti immoo seeraan qalbifadhu yeroo hundumaas yaadadhu waan hojjettu hundumaa keessatti akka milkooftuuf si gargaaraa ittiin jedhan. Rakkinaaf balaa garaagaraan wal'aansoo qabaa guddachuun keenya akka nuti baay'ee guddannu nu taasisaa. Jijjiiramaaf balaa addunyaa mudatu kamiifis qophaa'oo nu godhaa. Hundeen keenyas gad fagaatee raafama garaagaraarraa akka hafnuuf nu gargaaraa. Milkaa'inni keenyas dagaagee warra kaaniifuu akka nuti gaaddisa taanu nu godhaa. Haala mijataa keessatti guddachuun garuu guddinni keenya akka daanga'uu fi balaaf raafama xiqqoon akka nuti kufnuuf nu saaxilaa jedhanii akaakayyuun mucaa sana gorsan. Mucaanis hafuura dheeraa baafatee muka sanas ijaan ilaalee jecha akaakayyuu isaas erga seeraan hubatee booda edaa gufuuwwan nuti jireenya keenya keessatti diina jennee ilaallu akka nuti cimnuuf akka nuti milkoofnuuf nu gargaaru jedhee mucichis dubbiisaa xumureem. Warri chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatiin taane ammuma subscribe gochuudhaan maatii taasisaniin jenna. Galatomaa.